ilmanama du'a ka'uu hangafaa lubbuu laatee situ nu oolchifafa ulfaatus dhagaan bollatti siin hambisnee ulfaadhu jennaan warri siin fayyine Yesuus aarsaa araaraa taatee kan bara baraa muddamtee sitti ulfaatus baattee cubbuu keenya maraa walicha baasii kaatate situ nu muree hojii fayyina keenyaa situ xumuree hojii fayyina keenyaa situ xumuree du'aa ture beenyaan nama cubbuu hojjete garuu adaba keenyaa situ fudhate garuu adaba keenyaa situ fudhate walicha baasii kaasitu nu muree situ nu furee hojii fayyina keenyaa situ xumuree du'aa ture beenyaan nama cubbuu hojjete garuu adaba keenyaa situ fudhate eenyutu si gargaare siinoo yaa mootii koo yommuu as nu dhamaate lubbuu kee tokkicha osoo mankuusateeni yommuu ati nu laatte abbaan siin jibbine atoosaaf ilmoo kananii hedduu si jaalata otoo siin hin taane eenyutu lubbuu laate du'a nu oolfata sit qofaa kee dirree lolaatti ba'ee cubbuu ajjeesuuf summiitti ta'ee baastee cinqaarsite golgoota irratti dugdee balleessite iddoo isaati sit qofaa kee dirree lolaatti ba'ee cubbuu ajjeesuuf summiitti ta'ee baaftee cinqaarsite golgoota irratti dugdee balleessite iddoo isaati. gatiin qabnee miti nuti tasuma dhiiga qulqulluutu nuuf jecha cobee dhugaan dhoksiinu addunyaatti himna harfiin du'aa duusaan akka cabee dhaggeeffadhaa yaa saba hundumaa warri afaan garagaraa dubbatan homaa hin shakkiina dubbiin dhugumaa madaa'uu isaatiin hunduu fayyitan walicha baasii kaasitu nu muree situ nu furee hojii fayyina keenyaa situ xumuree du'aa ture beenyaan nama cubbuu hojjete garuu adaba keenyaa situ fudhate namni Kiristoositti amane uumama haaraadha namummaan moofaan darbeera egaa kun dhugaadha bu'ee boolla keessaa nu yaasee ifatti nu baasee du'aa karaa cubbuu nu marsee nurraa dhangalaasee lammaffaa dhalanneerra nuti lamuu nutti roorrisu duuti akka jiraatu jedhamne erga Yesuus keenyatti amanne lammaffaa dhalanneerra nuti lammuu nutti roorrisu duuti nuti akka jiraatu jedhamne erga Yesuus keenyatti amanne